Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 Yesuus itti fufee bartoota isaatiin garaan keessan hin raafamin Waaqayyotti amanaa anattis amanaa mana abbaa koo keessa iddoon jireenyaa baay'eetu jira utuu inni hin jiru ta'ee isinitti nan himan ture
iddoo jiru sana isiniif qopheessuuf nan adeema. Yommuun dhaqee iddoo sana isiniif qopheessu iddoodhuma an jiru isinis akka jiraattaniif deebi'ee dhufeetan gara ofii kootiitti isin fudhadha. Ameen. in the fire.